Dhufu mariidhaan dhufaniin ajooftuu jedha Oromoo mammaa. Kanaafu Maalatti ni si hime barkuun amma maal jechaa jira baran. Halas garaatti naafe maal goona mee? maalatti nama guddoo beeytuudha miti haa. Inni guddoon maal annu waasi caala? Jecha. Ani kophaa isaa fide. Waa boolla qotee fide moo maaliif boonu dhiisi kakalaas? Assalaamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koosho jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa qaqqabu siniin jedha. Biyya alaas biyya keessas warreen jirtan hunda keessanii waan ajaa'ibaa tokko siniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma sa'aatii laaqanaati laaqanallee hojjedhee jira. Laaqana kiyya kana gubbaatti maafin abbaa sabkee bariin biraankii hin goone jedhee yaadee jechuudha. Biraankichas maal akka ta'e isiniifillee hin ibsu. Yoo naa milkaa'ee yoom naa milkaa'iniifis immoo alallaadha maalumaafiyyuu akkadhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo akkuma isiniin jedhee laaqanaa aga danda'e jechuudha. Laaqana ajaa'ibaa dalagee jira jechuudha. Kunoo laaqanni keenya kanadha. Shaayillee godheera bishaanillee dhiyeesseera. Shiroo ajaa'ibaa kanallee dalageera. Shiroon keenya hin dubbatti abuu koottaa nyaannaa isiniin jechaa jirti. Shiroo kana namni hedduun yoo biyyaa ba'uun jibba. Garuu shiroo kana hin jibbu hedduu jaalladha. Hedduu natti tola nyaata hunda keessa. Namni yeroo baay'ee foon filata. Ani immoo shiroo filadhaa dhugaa dubbatuudhaafi manumatti qopheeffadha. Kanaafiyyuu warri hawwitanis koottaa haa nyaannu jecha. Biraankiin keenya gaharra maal akka ta'es waan akka ta'es walumaan kan laallu ta'a hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Abbaan sabkee dhufaa jira. Faana bu'aa isiniin jedha. Seen. Salaamu Waalaikum salaam. Gawassan. Jirra maaliif turte kaawwatiin qorree nyaanni qorree bade. Maashaallah. Har'a waan dagatame eessaa fiddee? Waan dagatame ka dirqeessi ilaanamaa shiroo nyaannu jedha uummanni. Maashaallah bismillah. Erti kiyya mataa kiyya gubbaadha nu gosa kiyya. Nyaadhu meetamma. Seekutti ni qonqoon nu qabde. Maali kana? Anaa beeloo. Laalaa qoy nyaadhu. Qoy nyaadhu. Bismillah jedha. Guddisee? Aku nggak susu sendiri. Mana dua ni? Jangan kufna kau bayar. Mulut dia punya. Masya Allah, lepas ni Allah. Urga. Urga. Shiro biasa. Mana tak? Mana gak? Who is this smart man? 70 years old man. And where did this smart man coming from? Nak. Kanan belakannya tak? Mana udah kudifte. Masuk kudisnya. Berarti mali ngurusha jalan. Tidak ni re. Beri dekat. Sama nak kanan sering juga rumah ada kata embi. Masa? Oh nyanyi ba nanta nyanyi malah kata embi nyanyi ba garma kesa nanta. Amanya ada mabasa lesh. Enggak shiro njara, datang tu shiro lense itu ada di dulu. Shani. Abishan ni si malu. Ol nak. Mantap, tenatin. Malah nak dosa. Maaf si doksa kan wan doksa ni lem itu baru. Ayah. Malah nyata nak disini. Cuma timu salta. Nah coba nanta mana buat hok sisa mana jadi kan nyanyi ini dua hasil. Mau aja lah ni. Betul le obstakanya nama gue. Saya dah dah bebar. Mana kerja all time. Halas mana ya lasa kisah obs. Mana ya lah mari tu abah sabke baring kosin kadian ni. Kum nagar si hazar raga. Kosa di sikar. Mana itu juga? Mana tiba deh ifu magala kan sih mamale singa lupa kan wan awak kisi subuh lah tere. Ada apa itu kisah cerita gua? Mana maliana ni fayana kamu. Di mana? Karati na avejra. Mar? Karati na ave mar.
nama rifachiisa aree nama gammachiisa malee. Garatti naafee jira. Baati isa dura engedde amaliyaa dhalteeti garatti naafee jirtu qomalleen saarfattu. Maal saarfadha reetillee waatiyoo ana qofa. Garatti naafee. Maa garatti naafee daa'ima sadaffaa sii fiduufi siin jedhama. Maal? Engedda maaloo akkas ta'e haadha koo maalii ta'e osoo argoo cinqii engedda keessa dabarsan guutuu dagatteetini. Kanaafuu? Keef kanaafuu kalaas mabruuk bas. Si kan garatti baateetiin na dhukkubee maal ta'e maal duuba mee maal sinaa jedhu fakkanaan jettamu. Naan jettaree kalaas baga gammaddaadha sabkee barjetta kan. Maal nyaaddu nyaataa sa'ibe. Ambee gammachuurraa nyaata bo'o. Nyaataa uduu malee. Gammachuu qabdaayyuu kun ta'uudhaaf. Kanaas rabbi lakkuu siyaa kennu. Amiin. Ma abbaa qaba abbaa malee. Kaati garatti baattatteetiin jettee qalamteetiin dhaltu ani ilmaan kiyya guddisuu dadhabaa. Nyaaddu kaadaraa kanuma kutattallee badee maal? Rabbii fullee waadaa galte nama anaabillee waadaa galte irraanfattee. Waadaa namni ammaan eegu nyaadhu. This man, I don't want peace. I want problems always. Lubbuu keetiif yaaddu. Lubbuun maal? Madaan keetu si fayyada akka dhaltu doktora osoo mari'achiisee akkamitti wanti haganaa garatti akkasii goota. Inni carraashii guddatti maal akkas taataadha? Keessi bira hin jiru, buleetti keessi bira hin jirtu, haati keessi bira hin jirtu. Sitti himee jira kalaas ammaan booda yoo ilmoo kafeetu taate haadha kee biratti maatii kee biratti si wayyaa si jedhe si himee walii galee jira. Akkamitti waan akkanaa raawwata? Maal maatii kiyyatti akka hin galleere ati yoo hin galiin asitti waa si gatee gala hin maraadde. Waa carqee buusee magaalaa keessa fiigaa jira yemanitti si gatee gala. Dhufuun mariidhaan dhufan hin ajooftuu jedha Oromoo mammaa. Kanaafuu? Maalatti nimni? Si hime barkuun amma maal jechaa jira baraan. Yaa rabbi kiyya maal si haasa'aa jira namma? Halas garaatti naafee maal goona mee? Maalatti nama guddoon beektuudha miti hanga maal nama guddoon yaani namni guddoon maal annu waa si caala? Jechuun nama aqlii qabu nama mataa qabu kam waan moo ani furdannaan nama guddoon aan jettaa jechuun nama kam waan fayyadamneedha. Waan rabbi fide gochuun aadiidha. Mee maal godhe taree sama? Silaa maal godhanii farsoo maskaramii qaxanxan godhanii jedhe. Firraa baasisiin jechuudhaaf ani rabbilee nun dhiisu. Mee akkam goona yaa? Akkam goona madeenya yoo jiraadhe. Deenya hin jedhin nan daa'e si ka'in jedhetiin qalameetiin hin dhalu. Falaas kanaafuu maal godhe taree? Si gurshoo? Garatti guuttatteetiin si gurshuun aan jettaa? Ani homaa waan sin jedhu qabu rakkoo dhufu guutuuf itti gaafatama akka fudhatu si. Maal waa situ dirsa kiyya maal godhan? Halas hanganumas sin jedhe. Nyaaddu ishee? Waan hundaanuyyuu si bira jira. Garuu rakkoo dhufuuf rakkoon tokko yoo uumame sarratti yoo rakkoon tokko uumame. Rabbi jira. Kalaas rabbi jiraame. Marhabaa. Rabbi jira jedhe. Kiyya malee takkaayyuu waa takka gooteetiin hin beektu waan mushuu dhimma hagana ga'u dhiiste dhimma xiqqooyyuu marii kiyya malee waa takka gootee hin beektu akkamitti waan hagana ga'u na dhoositeetiin hanga wanti haganaa uumamu calliste. Maalati ba'ani beekeenyaan. Wanti kun akka uumamu beektu ati? Hin beekne bakka tasaa maala qofaatillee si nulachuu badii qaba. Alatti qofa lolli namu. Ani kophaa isaa fide. Waa boolla qotee fide moo maali boonu dhiisi kakalaas? Ani kalaas waan biraa waan sin jedhu qabu. Kadhalatu fa guddatu haa ta'u garuu rakkoon tokko sirra miidhamee qaama keetirra madaa keetirratti amaliyaa keetirratti dhiibbaa sitti kan fidu ta'e itti gaafatamummaa guddaa kan fudhatu si cubbuu ani ofirra ballee bas jedhee cubbuu keessan seenu waan hundaafiyyuu kana namnillee rabbillee waan sirratti hin jaalanne gooteeti waan hojii keetti rabbi siyaa kennu sin jedhe. Boos deebii nyaata. Fayyaa ta'e. Stofur lama maal taate abboon maratte.